Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume. Ajabaaru warga wal qabatee warra walii waaru namna tirkuu taatee gonkumaan kasaaru uummata diigamee rabbiin nuuf ajaaru. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume. Nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuuf fida. Oromoon otoo tokko ta'e. Oromoon otoo araarame. Iddoo hundumaa inni arraba baasee nutti lallabu kun achumatti dhaamaashu. Ulaa qe'ee keenya balbala qe'ee keenya keessa banneet rakkachaa jirra. Karaa dandeessaniin Dr. Abiy sammuun keessan piroojeektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjate Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana araara nuu buusaa mootummaan gara bal'eessa. Araara nuu buusaati Oromoo dhiphate Oromoo haadha isaa bahee awwaaluu dadhabe Oromoo ilmoo isaa bahee awwaallachuu dadhabe Oromoo ilmoo isaa barsiifachuu dadhabe gabaa bahee galuu dadhabe dhibamee hakkamamuu dadhabe nuu hiika. Warri iddoo nagaa jiru nagaanumatti fakkaata miti. Isa kaleessaa dhiifnee gara fuulduraatti tokko taanee haa deemnu jedha. Rakkoo Oromoo hiikkachuun Oromoo harka jira. Mee jara kaanis waamaati nus nu waamaati nuti hin teenyu hin mari'annu jaarsummaan barbaannu gaafa jennu yeroos gaaffii keessa nu gaafadhaa. Bakka nuti qophaa'aa taane deemaa deebisaa Oromoon hin barbaadu yoo ta'e rakkoo maalii qaba? Kaardiidhaan abbaa barbaadan filadhaa. Humnaan ta'uun qabu jenne malee Oromoon Oromoo keessaa nama fooyyee qabu adda baafatee filachuu hin danda'u hin jenne nuti. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Garuu tokkummaa keessan eegaa. Nageenyi keessan eegaa. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Isaan gooneen nu abaaru. Adabii nurraa bitachuu dhayi qabu. Miidiyaa numti biyya keessaas ta'ee alaa nutti duule kuni nurraa adabachuun qabu. Seerri addunyaan jiru. Seerri biyya kanaan jiru. Maaliif abbaa warraaf haadha mana wal nyaachisu? Maaliif abbaaf ilmoo haadha wal nyaachisu? Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'ee iddoo barbaaddan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti. Yookiin amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaaddan immoo daandiinsa bal'aadhaa baatii siyaasa faana deema. Waa lama qabachuun hin danda'amu. Maa hojjetu, maa guddatu, biyyi kun akka addunyaatti maaliif beekamti? Warra jedhutu nutti bobba'ee kana nu gochaa jira. Isaan kun nurraa dhaabachuu dhayi qabu. Nuti akka Oromootti amantaa hunda hin kabanya, nama hunda hin kabanya, nama akka namummaa sitti hin kabanya. Cimaa nu keessatti dhalate immoo eenyuyyuu akka tuqus hin barbaanne. Eenyuyyuu akka itti bu'us hin barbaanne. Keessan misoomannaa ilaallu ji'a 3, ji'a 6 waggaa tokkotti xumurre jettu kun isaan waaqa qaqqabu kan. Garum keenyatti innaa bu'e maaltu takaalaa? Takaallaa maaltu jira gara keenya? Amma isa baranaa kana karaa Amboo xumuran karaa Wallisoo lafa jira. Hin hojjetamu. Karaa dhiyaa kana mootonni darban siruma isaa waanum nuti qabnu funaannachuu malee albuuda nuti qabnu funaannachuu malee midhaan nuti qabnu fe'achuu malee ittiin jiraachuu malee as buraayyuudhaa kaasee magaalli itti dhuftan hundumtuu daalattiidha. Tokko wanti misooma jedhe hin jiru. Ani natti ulfaata amma innaa kana iddoo kanatti hojjettan isa sanamaa hojjechuu diddan jedhee dubbachuun natti ulfaata. Wanta rakkoo ta'es inuman qalbeeffadha. Garuu maal goone keessa baana? Karaan Jimmaa kun daandii gabaabaan Finfinnee akka dhufu amma Gudaritti karoorfameera. Namni hojii dhabee immoo kuufame ba'aa biyyaati jita. Isa kanas hin yaanne jechuu hin danda'u. Otoo waan hojjettan kana arguus immoo kana nu gattanittus hin jedhu. Dhumaa kanan kaasu. Ijoollee keenya kan waan nuu kenne nu gargaaraa jirtu hojjetaa jirtu. Garuu amma geenyuuf hin beeku maal goonu?
amma qabnu suuf hin beeknu amma geenyu suuf hin beeknu. Eda bu'uura rakkoo kanaa ni beekna yes bareechinee beekna rakkoo kanutti fide nama kanaa namni kun ammoo waan rakkoo kanaan deemuuf yoo wallaalaan godhanis yoo beekan godhanis akkuma ati jette jireenyaanii marroodhaan hoogganama malee inni marroon hoogganu yetti kalammataa. Yoo ani akkasittiin hubadha namni dhageessanis naa quba qabaadha yoo sirri hin jirre qabuu ni dandeettan. Tokkoffaa hoogganaan yeroo maraa isatu waa hooggana garuu kanselar waan jedhan jira kanselariin kan kee gorsaa kan kee ta'atuma waa hoogganu kana si gorsa kana dubbadhu jechoota silaati jettu san yeroo ati barreeffattee qopheeffattu kuni karaa miti kuni kana jedhee si sirreessu always ati angollee qabaattu kasi gorsu si oli because jecha ati jettu kana laala. Amanuti qeequudhaa miti yookaan wal qeequudhaa miti. Jala murree jireenyaan diinaa yes diina namni itti amanu kan ittiin amanne isa jirti. An akka Aasha Goomanaa jireenyaan diina kaleessas diina ardhas diina. Marroon osoo jireenyaa diinummaa isaa beeku aangoo kenneefi lakki osoo hin beekne kenneefi lakki hin beeku an akka nama tokkoo because seeteen dubbachuun shari'aatii jettu na dhooga. Garu pozishina gaya guddaa qaba yes qaba pozishinni isaa guddaan kun gufuu kaleessa qabsoo Oromoo irratti dalagaa ture dacha bareechisee akkaataa namni hin beekne irratti miseensotaaf hooggantoota addaan firfirsi yoo hoogganoonni kun osoo beekanu akka firfiramanitti qophaa'an ga nabili somsan yede wani na amanu hinjiru yo wallalan itti himna kuni diina kaleessas diinummaa isaa afaanin osoo taane hujii isaa takka lama sadii enne itti himne namni tokko diinummaa sabummaa qofa osoo taane Oromoo matee diina qabsoo yoo inni ta'e farra qabsoo kana yoo inni ta'e seenaa isaa wajjin lafa keettee kanaaf arra nun barbaachisu borgaafa Oromiyaan bilisoomte qooda qabsoo osoo hin taane qooda bulchiinsarraa fudhachuu ni danda'eedhanii bakka kennuufi garuu osoo nuti dubbannu osoo nuti kana jennu nuti gaafa duraan akka nama tokko hin beeku ture jireenya jiraachuu isaa akka inni qabsoo kanaaf aangoo qabu hin beeku ture garuu akka nama tokko hin beeka isa gaafan isa akka inni aangoo qabu bare gadi ba'ee nama qubni tokko itti maxxane lama himatame yooma Oromoo iyyuu ta'e bakka kenninaafi because miidhama qabsoo kanarra fide inni dubbanne gaafa dubbannu kana inni lafa jala qopheeffate gaa warra kumaandoo arrabaa waan mara qopheeffate gaafa nuti gabdii baanee dubbannu nuti nama yakkamaa nama qabsoo tanatti gufuu ta'uu arrabni nurra deemaa jira yoo wallaalaan gootanis namni kun diina kenna yoo beekumsaan gootanis namni kun diina kenna diina qabsoo ilmaan Oromooti kanaaf nuti arda qeequu miti nu jalaa gorsaadha wanni gaafannu gahe nu waggaa shanan kara waan nu godhe nu marrootis addattiin qeeqnu sanyis addattiin qeeqnu hooggantoota walii qabnee osoo himannu osoo gorsaa jedhan kagadi bahe qabsaawota hidhaa jirtu yoo dur ummanni Oromoo wani nu yennu akka dharatti ilaalan yoo wani nu yennu gahee miti wani nu yennu kijibaadha wani nu yennu hinaafadhatti ka fudhatu